fedhii walqunnamtii saalaatti gammaduu dhabuu yookaan fedha walqunnamtii saalaa dhabuu kan jedhu ilaalla. Qorannoon tokko akka agarsiisutti biyya Ameerikaatti dubartoota 100 keessaa dubartoonni 21 rakkoowwan akkasiif saaxilamoodha. Fedha walqunnamtii saalaan qaban. Walqunnamtii saalaa miira uumamaan namaaf kennamedha. Keessumaa gaa'ela keessatti. Dubartoonni baay'een garuu rakkoo irrachuu fedhii walqunnamtii saalaa yookaan walqunnamtii saalaatti gammaduu dhabuu akka qaban ragaan hedduun ni agarsiisa. Akkuma armaan olitti jedhe jechuudha. Mee maaltu fidaa furmaanni maali kan jedhu haa ilaalu. Egaa dubartiin tokko rakkoo akkasii qabdi jechuun yookaan rakkoon akkasii ishee mudateera jechuuf walqunnamtii saalaa abbaa manaa yookaan hiriyaa ishee waliin yeroo raawwattutti ofii ishee gammachuu kan hin qabne kan isheetti hin tolle just kan ishee walqunnamtii saalaa raawwattu hiriyaa ishee yookaan abbaa manaa ishee qofa gammachiisuuf yoo ta'e qofadha. Rakkoowwan akkasii kan fidan keessaa muraasni kan jalqabaa rakkoo waliigaltee dhabuu abbaa manaa fi haadha manaa yookaan hiriyaa sana lamaanii. Fakkeenyaaf heeruma fedhii malee fi kan kana fakkaatan immooshinaalii waliigaltee hin qaban yoo ta'e. Garbiraan rakkoo xiinsammuu yookaan saayikaatirik or saayikoosooshaalii issuuseen yeroo kana jennu dubartiin tokko rakkoowwan akka dhiphachuu, istireesii, keessumaa dhiphachuu humnaa olii, ofitti amanamummaa dhabuu fi kan kana fakkaatan yoo ishee mudate. Kunis egaa maal fidaa jijjiiramuu hormoonii fedhii walqunnamtii saalaa to'atanii waan jeequuf rakkoowwan akkasiif saaxilamuu dandeessi. Garbiraan dhiibbaa yeroo ijoollummaa irratti raawwatedha. Fakkeenyaaf yeroo ijoollummaa dirqisiisanii gudeeduu fa'aa kan kana fakkaatan irratti raawwateera taanaan fedha walqunnamtii saalaa dhabuu dandeessi. Inni garbiroon immoo dhukkuboota akka dhukkuba sukkaaraa fa'aadha. Kana malees yaalii baqaqsanii yaaluu dhukkuba adda addaa yaaluudhaaf godhamu. Qaamota sirna hormaataa keessaa tokko yookaan isaa ol kan akka gadameessaa muranii baasuu fa'aa istiriktoomii fakkeenyaaf yeroo miixuu yookaan ciniinsuu yoo miixuun rakkisee yookaan gadameessi dho'ee gadameessi muramee ba'ee kanaaf saaxilamuu danda'u. Akkasumas namoonni tokko tokko rakkoo fayyaa biroo osoo hin qabaatiin kan rakkoowwan akkasii isaan mudatu ni jiru. Maddi isaa yookaan ka'umsaayyuu kan fedhe haa ta'u furmaata maal gochuu qabu furmaanni maal isa jedhu yoo ilaalle kan jalqabaa kanneen armaan gadii akka furmaataatti kan ta'anidha. Isaanis wal dhabinsa jiru. Abbaa manaa ishee hiriyaa ishee wajjin mukuu garmalee yookaan dipireeshinii yookaan istireesii miidhama duraanii akkasumas muddama jireenyaa fa'aa kan kana fakkaatan jiraanna saayikooteraappistii yookaan ogeeyyiin dhimmi kun ilaallatu isaan bira deemanii gorsa gahaa argachuun barbaachisaadha. Garbiraan mana yaalaa deemanii dhukkuboota rakkoo kana fidan irraa yaalamuu qorannoo taasisanii. Kana malees yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan guutummaa guutuutti yaada yookaan miira ofii walqunnamtii saalaa sana irra qofa gochuu akkasumas sochiiwwan garaagaraa gochuu. Kana hundaan illee yoo furmaanni jiraachuu baate qorichoota ogeessi fayyaa yookaan ogeessi saayikaatirii isaaniif ajaju fudhachuudhaan dhibee kanarraa bilisa ta'uu ni danda'u. Galatooma turtii gaarii.